راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلداتي نور الهدى سورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كوجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى. الحمد لله غرغرس ربي قداتين سجنتاتين يتر رمضان كل تربة بركم تكوفي دي بافري ففرتمي لما كلاكو سجرا أبريل دي دمي سجل بركم لما بدي دمي توقع كلاكو سميلاديات سنف دهاتو سجنتا قويا كمساك أبني دهانيجر قبيلين سجنتا هرآكي ستسنف دهيسنو قبي قاتشن إسلاما jaarmee bultiitii fi barnoota qidaa qulqulluuti. Jalqabarratti qophii jaarmee bultiitiin eegalla. Baatiin keessa jirru baatii Ramadaanaati. Baatii ibaadatti jabaatanii keerii saammatan. Sheekni keenya jaalatamaa Sheek Muhammad Waadoo qophii addaa takkaa nuuf qopheessanii jiru. Itti dhiyaadha. Jaarmee bultii Islaamaa. Jaarmee bultii Islaamaa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أجفتوتا تلفزيون نور الهدى بك جرتن هندتي خير كيس سناجرات سيجادا جمدام سجبابات كشا وليف كمنوتي بإذن تبارك وتعالى ومن وكرمه حيا ربي تندبر جودا سن اسمالي دا كيف نصوم رمضان؟ ميجي رمضان كان كمتي صومنا مع الأهل ورا كنيوجين وجول كنيوجين مي أكمل دبرسنا خير جرو دنيا هذا تملكا تأويرو توان أدى ولد دبلني ولد دلقة تجر مش عندك كانس دنيا الروم دلقة كوكسي تاتوس سوق قدا تاوس سوبر ماركت تاوس أويرو جبلة تاوس ورو أويروتيس أويرو تاوس دينيشا كافوس أراموس وما قد أجتشو جرو دنيا تنا ولد دبلني ماتي من توكو نموهم نئساتي واندن أوفجر جرون أكره كاسيت تاتو نتاتي أكجابت تاتي تعالوا كوتا مالي في قرآن كرا نجارتي تولين ما قرآن كرا نجار سكيوجي ما قرآن كرا نمجاكيوجي مجايوكيوجين إسنو جمع هدو إسنو توت هدو ما ولد ديبتني ولين تفتني نانو تيسني دوري تيسني قرآن ربي مان كراني كون قرير ربي ما كون اتنان بككون بليس كون مان دقيفنيف ما إرتن ديبس ما خير كان ندلقنه جيني كن جاء قرآنات الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى جيني كن جاء قرآن كي ستبوئ جاء قرآن كي ستي أكان كرأم برباجس جاء أمني سلفا كأسين درا دبري قرآن قرتي قويا قرتي تقوى كي ست قويا لمت قويا سديد بل ورقويا توقت اللي بوسو جرا قرو akka sunna nabii keenyaatitti guyyaa sadii gaditti quraana kattamuun hin jiru. Guyyaa sadii gad barbaachisu quraana fixuun jechuudha. Guyyaa sadii keessatti yoo rabbiin si laaffisee quraana kattamte mataa keetiif yookaan warra kee waliin waa tole. Mee waliin haa dalagatuu barannu akhiraa tanas jechuudha. Mucaan kee kanuma ati loltuun qofamaa ta'a. maaf suuqii akkasitti hin gurgurin maaf ooyiruu akkasitti hin qotin maaf mana barumsaa qabxii akkana kana maan fidin kanuma qofa lolli keessan maata maa quraanan tolfan maan bareechifanne koottumee walii haa tolchinu koottu waliin haa dhageeffannu koottu waliin haa qaraanu koottu waliin haa nagadannu jechuun maan argam jaartii ta'e yeroo isiin buusa yookaan ittoo yookaan waxii balleessitu qofa suuqiddarraa hir'isuun yookaan itti dabaluun yookaan ugartee midhaan bilcheessu keessatti gubuun yookaan ugartee dheedheessuudhaan kanuma keessatti qofa lolli kee maata uffanni keessi miicamuu dhabuuf manni haxawamuu dhabuuf wahuma kana qofa maata yaa'in keessan lolli keessan xaaxaan keessan cinqiin keessan rakkoon keessan kana qofa maata maaliif maa qur'aanan bareechifatin maa salaata yeroon hin salaatin maa zikrii hin godhin maa sooman akka barbaachisutti hin soomin jennee maaf waliin hin lolle maaf waliin gorfan ما قرآن 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 نكون برغو يا قياما شفيع لك ما قنتا سيف سينا يجود دوب أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك أكنجا أنا تو هل كنك غرزا يوكاو قاترا هرب ماليسي بولشيجا أنا تو قياس
dheebuu sitti buusee arraba si gogoysaa oolee ja'a namni gartee quraana qara'u yeroo gartee hedduu yoo qaraatu jechuudha ni dadhabda ni dheebutta arrabni si goggoge jechuudha. Quraanni duuba magantaa guyyaa qiyyaama rabbii keenya duratti nuuf seena yoo nuti isa qaraane na qara'e ja'a na laale ja'a na xiinxalle ja'a na tooyate ja'a. Kanaafuu yaa rabbi irra dabriif naaf jecha dilii isaa ja'a duuba quraanni. Maaf warra quraanaatirraa hin taane warra quraanni manguddummaa isaa dhaabbatu warra quraanni guyyaa qiyaamaa rakkoo jalaa isa baasu irra maaf hin taane man qaraane ijoollee teenya wajjin. Keessawuu zamanni ammaa zamana koronaati. Koronaan barumsa guddaa darsii guddaa xiinxallaa guddaa nama aqlii qabuuf kennaa jechuudha. Maatii waliin taa'uu hin dandeenye sababa gartee hojii adda addaatiif sababa waa'ee adda addaatiif walit dachaasee waliin taa'e isaaniin jedhe walit dachaasee wal quba qabaadhaa jedhe. Lookdaawun lafti adda addaa magaalaan adda addaa biyya tokko tokko keessatti hidha hojiin hidha walit deebi'aa waliin ta'a jedhe bilisaanii haalihi. Yeroo waliin teessan kana maa wal dhabdan maa waliin kayriin dalagan rabbiin wal isin dachaase. Duuba namni muslimaa yeroo hundaa'u zabana hundaa'u yeroon inni israafa godhu ta inni akkanuma bilaash fixu hin jirtu beekaa duuba. Muslima eega taate sa'ante daqiiqante sekondiin tinil kaawunti jechuudha. Akkuma sahaabdichi jedhe ahtasibu nawmatii kama ahtasibu qawmatii akkana jedhe hirriba kiyya sawaaba itti lakkaawwadha jedhe hirriba bar rafuu hirriba akkuma salaata laylii ka'ee dhaabbachuu sawaaba herrigadhu jedhe jiini ji'a ka'anii keessa dhaabbatan. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يو جارتيك وجين دابت يو الموت وجين دابت جمعتها تنيو تراوي صلاة بكت صلاة يو أبدا بك مساجين نغرتي شوف ميجرا بيوت أددا كيست بيوت تكتك نانا تكتك ولد الجايسن ولين تراويها صلاة نمني جاء رمضان أماني إيمانا لقومسي صلاة غرتي كان صلاة تراويها كان دابتي دلين إساء cubbuun isaa dhiifamtii jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam warra diliin dhiifamtuuf ta'uun barbaaddani maatii waliin jannata seenu ta'uun barbaaddani warroota gartee waliin dalagatee addunyaa tana keessatti waliin tole jaarsa jaartii maatii ijoollee faamilii warroota kana alhaqnaa bihim dhurriyyatahum jee rabbiin bar wal jalaan hambisnu jee jara kana guyyaa qiyaamaatis walumaan jannata seensisna wal jalaa hin hambisnu jee Allahu akbar. مالي في جروتنا هيستو يا ربي ولين اسم فيلي ولين جراتن اخرت اللي ما والجلا هفت ما والجلا يعني خير دلغتني اكا غندتكو سنت ما هنتاني ايها المسلمون والمسلمات توبا علمنا ما وهند اتجاه داف الجد والاجتهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وهند اتجاه داف والنسر رجلوا ججبات ملي وهم تكتغوا هندندان كان ربي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ورانو كيستي تتافت كدينا كينيا دلغوف قبسو غدي كرا كينيا تقاچلچنا هدايه ارغتوف قاچلو ارغتو داف تتافتو برباچي سيچو اكنمت چيسني ور قرانا هنتان اوسو قرانن قرئين اكنمت اني ور عباده هنتان اوسو عباده هنغدين حويدان وني نماتو هنجرو هجيدان نماتا ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون وان دلغتني جنة سيناجا ربي سبحانه وتعالى دلغدو ابانكي كشيكاو ما سينفدو دلغدو جارسي كشيكاو ما سينفدو دلغدو حاجتي خيسنو ما سيقولون دندو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه نمني هجين إسا بودتس هم بفته نمني سبا إسا كأنا إسا درجة في الأرغتولي إني هركسي أولفدون دندوجي كما صدركا قدت قيسون دندوجي akiraaf magaalaa waan fi nyaatanii jedhan ummanni keenya dalagadhu dhaqi waan keenya attawannoo bira garte namni si kennu hin jiru ganti ganda qaali na'am jannanni ganda qaaliidha dalagadhu dhaqi meeshaa san bitadhu ganda jannataa san meeshaa san bitadhu yaa abdallah jiini keessa bitatan kana طيب maatii wal dhabun ta'ina وجو إيدانا بيتي مجاني ساسيلولا وجو إيدانا بيتي مجايولا نسيلولتي أوفات مالي إيدانا وغدي ماتي ما أوفات مجير جيرتشو قفتيان إساني تأي انت إنا متى عباداتا ماتي ما يرو غرتي رمضانا سامبوسا شوربا
kanuma qofatti shaagalu ka kunummaa yaada isaa ta'u saambusaan har'a hin jiru jechuuf warra lolu shorbaan hin jiru jechuuf warra lolu maatii makana rabbi isin hin godhin dalagadhaa akiraadhaaf maatii gartee maaliifi yaanni kiyya guutamuu dhabe maaliifi wanni an jedhe ta'uu dhabe jechuuf wama ofii yaadee fi wama je'u qofa bikkaan gayatuudhaaf tattaaffatu kasaniif iyyatu san qofa rabbiin gartee isin hin godhin hin ja'a dalagadhaa limisli haadhaa falyacmal ilcaamiluun jannata bareedaa kan argatuudhaaf warri dalagatu haa dalagatu yaa haadha manaa saambuusaa dalaguu fi okkotee yookaa distii garagalchuu qofaaf rabbi isin uumne yaa abbaa namaa wahuma gartee kiisha kee keessa kaayattee galtu qofatti yaaduudhaaf san qofaaf rabbi isin uumne jechuudha yaa ijoollee kiishuma abbaatii fi sabbatuma haadhaa qofa hiikkatuudhaaf warruma gartee waan akkana abbaan keenyaa bituu qaba quuxeessuu qaba waan akkana ayyoonnaa bituu qabdi quuxeessuu qaba je'ee warruma haadha abbaa rakkisuuf dachiirra taa'u rabbi isin hin taasisin abbaa furmaataa ta'uu qabdan haadha furmaanni biraan argamu ta'uu qabdan ijoollee furmaanni biraan argamu ta'uu qabdan furmaanni eeysaan argama diinii rabbii keeysaan argama diinii rabbii yoo namuu barate lubbuu isaa wal'aanuu danda'a jechuudha yoo namuu barate diinii qur'aanaa yoo san ka'ee oo'ee lubbuu wal'aanaa barumsi keenya kan asumatti dhaabataa ربي وان براني وافهم سيستنا هذا ليسيسو جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء جارمي بولتي إسلاما جارمي بولتي إسلاما ما شاء الله شيخ كينيا كبجماف جالته ما شيخ محمد وادو ربي نسن الرها جالته نولي وروان أجي رافا يدمون هاقولو kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa 671 tan guyyaa kamisaa isiniif dhiyaatudha. Itti aansuun gaachana Islaamaa isiniif dhiyeessina. Ustaaz Nuumaan Alii Kaan baatii Ramadaanaa guyyoota nuu hafte akka hin qisaasne mata duree kanaan barumsa ajaa'ibaa nuuf dhiyeessa. Abu Bilaaltu nuuf dhiyeessa. Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu. Gaachana Islaamaa. Sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwii musliimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisaa quubsaa hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isiniif dhiheessina. Gaachana Islaamaa. Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu karaa lafaa ilmi waliin barsiifannu. There are people sitting in this audience and people that might watch this recording that felt like at some point they were close to Allah. Namoonni daawaa kana amma ta'anii daawwataa jiran yookaan ammoo eega waraabameen booda warri booda daawwatan keessaa jireenyi isaanii keessatti yeroo tokkos taatu rabbitti dhihoo turre jedhanii warra yaadantu jira. Gariin annama gaarii ture jireenya kiyya keessatti yeroo nama akkaan gaarii turetu jira jedhanii yaadan. Isinis akkas yaaddan. San booda karaa maqxan, karaa irraa akkaan maqxan. Akkasumas akka nama akkaan rabbi irraa hedduu fagaateetti of yaaduu dandeettan. Akka waan isiniif abdiin hin jirreetti yaaddu. Shayxaana dhageeffataa waan jirtaniif karaa baddanii kuttan. Hanga fedhaanii fi isin rabbi irraa fagaannee jirra jennee yaadnus fageenya keenya kana haga nama jannata keessa turee isa keessa ari'amee dachii irratti darbameetiin wal bira qabuu hin dandeenyu. Nama akkaan rabbitti dhihoo tureef jannata keessa ari'amuun akkaan xiqqeeffamuudha. Rabbi nama sanitti qajeela itti dubbataa ture. San booda lakki amma booda qajeela sitti hin dubbadhu karaa wahii qofaan si dubbisa jedheen namni sun haga na fageeffamus abdii hin kutanne abdiidhaan wahiin dhufee rabbii kiyyaa walitti na hidha jedhee eega. Qur'aanni kitaaba azaaba isin galchuudhaaf buufamee miti. Qur'aanni abdii hin qabdan jedhee isin barsiisuuf kan dhufee miti. Qur'aanni waadaa rabbiiti. Ani fi isin haga fedhe badii dalagnus haga fedhe karaa irraa fagaannus haga fedhe kasaarree jirra jennee ofitti amannus nuti akka abbaa keenyaa ta'uuf jirra malee akka ibliisaa ta'uuf akka hin jirre nutti hima. Jechi ibliis jedhu jecha afaan arabaa kan ablasaa jedhurraa kan dhufee fi hiikkaan isaatis abdii murachuu jechuudha. Hiikkaan ibliisii inni tokko abdii murachuu jechuudha. Nuti warri abdii murate ta'uu hin qabnu. Dura irratti ofitti amanamummaa keenya jabeeffachuu qabna. Akkuma kufee jira yaada jedhu amanuu jalqabduun sunnaa ibliis hordofuu jalqabda. Ani nama badaadha maal godhuu danda'a jedhaa waan akkanaa kana ofitti himuu yoo jalqabde sunnaa ibliis hordofaa jirta jechuudha. Ibliis hamaa ta'uu isaa amanee fudhateera.
haa ta'u malee ilmi namaa carraan kennameefii jira namni marti badii dalaguu danda'a kullu banii aadama kaxxaacuun ilmaan aadam hundi hamtuu irra deddeebiidhaan dalaguudhaaf jiran jechi kaxxaa'uun jedhu jecha kaxxaac jedhurraa adda ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam ilmi namaa badii dalaguudhaaf jira jedhanii dubbatan ammoo badii takka qofaa miti kan dalagdu akka waan nama araada badii dalaguutiin qabameetti hedduu dalagna annama araada badii dalaguutiin qabameedha namoota badii irra deddeebiidhaan dalagan keessaa irra caalaan isaanii warra irra deddeebiidhaan gara rabbii deebi'aniidha jiini kunis kanaaf kenname jiini kun ji'a gara rabbii ittiin deebi'amu jedhamuudhaan ayyaaneffatama sababni isaa kun ji'a rabbiin funyoo isaa gadi nuuf darbeedha qur'aana isaa ji'a kana keessa nuuf buuse kalaama isaa ji'a kana keessa nuuf buuse kanatu yeroo hunda rabbitti walitti nu hidha nama tokko yoo yaaddan telefoona itti dhooftan sagalee isaanii dhagahuu dharraatan namni yoo isin jalaa du'ee nama san yaaddan maal gootan waan amma dura irraa waraabdan irra deebitanii dhageeffattan yookaan laaltan daa'ima kolfitu yookaan abbaa fi haadha isin dubbisanii fi waanuma jiru laaltan namoonni yoo nama yaadan yookaan nama wayiitiin walitti dhiyaatu yoo barbaadan nama san waliin haasawuu barbaadan haasawanii dharraa bahuu fedhan nutis wayita rabbi irraa fagaannee jirra jennee ofirratti beeknu isatti deebinee isa haasofsiisuu qabna kalaama isaa dhagahuu barbaanna rabbi ammoo waan isaan haasofsiisnu nuuf kenne kalaama isaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isa kana nuuf kenne kun ja'atti fayyadamuu qabnuudha carraa jireenya keenyaa keessatti nuuf kenname isa guddaadha waan akkaan bareedaa rabbi nuuf kenneedha dablataan isa aadamiinis alayhi salaam karaa irraa jallise ja'a kana keessa nurraa hidhe karaa irraa nuu kaase kunis akka isin yaada keessan hin faffacaafne isin gargaara isinii fi kalaama rabbii jidduu girdoon tokkollee hin jiru subhaanallah isatti hidhatuu dandeettan barumsa kiyya kana goolabuudhaan duratti kennaa ja'a kanaa tokko isinii qooduu barbaada ayatoota ramadaanaa hedduutu jira amma takka isinii himee addaan baana anis isinis waan kanarraa akkaan fayyadamna jedhee abdadha rabbi akkana jedha وإذا سألك عبادي عني فإني قريب yeroo gabroottan kiyya narraa si gaafatan an dhihoo jira rabbi yoo gabroottan kiyya si gaafatan hin jenne yeroo gabroottan kiyya si gaafatan jedhe sababni isaa akka isa gaafatuudhaaf jirru sirritti beeka rabbi nurraa abdii qaba tarii ati ofirraa abdii hin qabdu ta'a rabbi garuu sirraa abdii qaba kanaaf ergamaa rabbiitti sallallahu alayhi wasallam akkana jechuun dubbate yeroo isaan waa'ee kiyya si gaafatan nuti silaa aayaan qur'aanaa kun bifa biraatiin dubbatamuu qaba jennee eegna sunis rabbi akka yeroo isaan waa'ee kiyya si gaafatan an isaanitti dhihoo ta'uu kiyya itti himi kan jedhuudha garuu rabbi akkasitti hin dubbanne yeroo isaan waa'ee kiyya si gaafatan jedhee ergamaa isaatti dubbachuu dhaabee anaa fi sitti qajeela dubbachuu jalqabe dhugumatti an dhihoo jira jedhee nutti dubbate aayaa kana keessatti walakkaan dubbii ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam waliinii miti dubbiin rabbii fi si jiddutti qajeela godhamaara isin rabbitti yeroo dheeraaf dubbattanii hin jirtan nama yeroo dheeraadhaaf osoo hin dubbisin yoo turtan namni sunis na hin dubbisu murtii jedhurra geettan yeroo kana hunda eessa turte naan jedha jettanii sodaattan kanaafuu nama biraa irraan nama san dubbisuudhaaf yaalii taasistan tarii haga ammaa natti aaree jiraa laata kan jedhu adda baafattan qajeela nama akkasii faana walitti dhufuu hin feetan haa ta'u malee rabbi girdoon akkana akka kufu godhe qajeela isinitti dhufe dhugumatti an dhihoo jiraa jedhe isin garuu akka nama haalaan fagoo jirutti of laaltan ani nama hamaa waan ta'eef du'aa'ii ani godhu maaliif naa deebisa jettan inni garuu ujiibu da'wata daa'i jedhe ani saffisaan du'aa'ii takkittii namni du'aa'ii godhuuf deebii kenna jedhe du'aa'ii takkittii gaafii takkittii waamicha takkittii namni du'aa'ii godhuu deebisa jedhe aayaa bareedaa kana keessatti rabbi waa'ee nama sa'a dheeraaf du'aa'ii godhuu dubbataa hin jiru waa'ee nama yeroo takka qofa gara rabbii deebi'ee dubbataara yeroo takka qofa jechuudha rabbii oo yeroo kana hunda sirbaa baatee amma waa barbaannaan gara kiyya dhufte deemi asii hin jenne lakki an nama saniifis daddaffitti deebii kenna jedhe yeroo takkittii du'aa'ii godhe sanitti isaaf deebisa jedhe haal dureen sirraa eeggamu maal inni qaama haalaan ulfaataa ta'e tokkorra waa barbaaddeetti dhaqxe taanaan haal dureewwan guutamuu qabantu jira kun dhugaa yeroo hunda jiru gama amantiitiinis namoonni yoo rabbiin kadhachuu barbaadde uffata seeraa uffatuu qabda masjida jiraachuu qabda bakki du'aa'ii itti godhan inni irra gaariin masjid al-haram yookaan kaabaa yookaan masjid an-nabawiidha badii dalaguu dhiisuu qabda san booda du'aa'ii goota jedhanii nama gorsu
wantoonni kunniin hundi dhugaadha haa ta'u malee aayaa kana keessatti rabbi haal duree barbaachisu jedhee wanti inni kaa'e isin du'aa'ii godhuudhaaf qophii ta'uu keessan qofa jedhe dukkana irra gad aanaa keessa jiraatuu dandeetta wanti sirraa eegamu gara rabbii deebi'uu qofa waan kana namatti mul'ifattee nama diinii ta'uu kee agarsiisuu miti yookaan nama gammachiisuufii miti waan namni jedhuufillee cinqamteetii miti namoonni anaa fi isin marsanii jiran wanti isaan yaadan hagam gaarii akka taanee fi hagam hamaa akka taaneedha namoonni si marsanii jiran tarii nama gaarii jedhanii si yaaduu malu ati garuu of beekta yookaan namoonni akka ati irra hamaa namaa taatetti si yaaduu malu gaaromina takkallee hin qabdu jedhanii yaadu namni tokkollee waa'ee keessan hin beekan rabbitu beeka isinis ni beektan akka murteen namaa karaa irraa isin maqsuuf hayyamuu hin qabdan hammeenya kana ofirratti dalaguu hin qabdan sadarkaan keessan maal akka ta'e hin beektan kana rabbi qofatu beeka kanaafuu murtee namni murteessu hunda ofirraa dhiisuu qabdan waan fedhe namni waa'ee keessan haasa'us gaaris ta'ee hamtuu dubbatus waa'ee keessan wanti dubbatan bakka hin qabu kan barbaadamu isin gara rabbii deebitanii isa kadhachuudha waca naannoo keessan jiru irraanfatuu qabdan waca hunda ofirraa irraanfachuu qabdan wayita du'aa'ii san gootan deebii argattan izaa da'aan ani isa waamicha godhe sanii deebisaa kenna rabbi wayita inni waamicha taasisu nama waammatu hunda deebisaa kenna jedhe kun waan ja'a ramadaanaa keessa muudatuudha keessattuu ja'a ramadaanaa keessatti rabbi haada isaa gadi diriirsee waan jiruuf rabbi waamadhaa rabbi waa gaafadhaa rabbi wajji haasayaa yeroo kophaa jirtan rabbi wajji haasawaa yeroo makiinaa keessan keessa jirtan rabbi wajji haasawaa rabbitti waa haasa'uudhaaf arabiffa beekuun barbaachisaa miti afaan barbaaddaniin dubbatuu ni dandeettu afaan punjaabii afaan baangaalaa ingiliffaan itti haasa'uu dandeettu hunduu ni ta'a rabbi afaan hunda barsiiseera afaan wahyiin ittiin bu'e beekuu dhabuun rakkoo miti rabbi wanti jalqaba irratti isinirraa barbaadu hidhannoo isa wajjin qabdan jabeeffachuudha isatti haasa'uu isa waamachuu namoota meeqatu rabbi waammata rabbitti haasawa rabbi kadhata rabbitti booya beeytuu hedduminaan rabbitti haasa'uun miira nama cinqu wahii fiduu danda'a wayitaan akkanatti makiinaa keessa taa'ee dubbadhu namni wahiin argaa jiraatin haalaata jenna tarii rakkoo xiinsammuu qabaachuu mala jedhuu dandeenya kun gaybitti amanuu gaafata waan argaa hin jirretti amanuu barbaachisa wayita haasoftanni cinqamtan taanaan rabbi na dhagahaa hin jiru yaada jedhu of keessaa qabdu jechuudha garuu dhugumatti inni na dhagahaa jira jettanii amantan taanaan isatti dubbadhaa waan namni yaadu maaltu nu cinqe haasofni isinii fi rabbi jidduutti waan godhamuudha kanaafuu rabbi waan isinirraa gaafate qaba waan isin gaafate qaba du'aa'ii yeroo gootan isinii deebisa jedhe yeroo waamicha taasistan hunda isiniif deebisa haa ta'u malee gama biraatiin wanta isinirraa gaafate qaba falyastajiibuu lii jedhe yoo xiqqaate waamichaan isaaniif godhu deebisuudhaaf yaaluu qaban rabbitti haasa'uu barbaaddan rabbillee isiniif awwaadha jedhe garuu rabbi ana jalaallee awwaatuu qabdan jedhe yoo xiqqaate anaaf awwaatuudhaaf tattaafadhaa jedhe naaf awwaadhaa hin jenne san jechuun guutumaan guututti nama sirrii ta'uu qabdan jechuudha naaf awwaatuudhaaf tattaafadhaa jedhe yoo xiqqaate fedhii awwaatuudhaaf qabdan natti agarsiisaa jedhe haa ta'u malee qaama tokko jala awwaatuudhaaf dirqamatti waa dhagahuu qabaattan yoo nama tokko jalaa dhageettan malee awwaatuun hin danda'amu gaafiin yoo hin jiraanne deebiin hin jiraatu gaafiin yoo hin gaafatamne deebisaan hin kennamu rabbii na awwaadhaa jechuun isaa dura na dhageeffadhaa jechuu isaati garuu nuti akkamitti rabbi dhagahuu dandeenya eeyyan kalaama rabbii jechuun isa kana wayita kalaama rabbii qaraatan wayita kalaama rabbii dhageeffattan wayita waa'ee kalaama rabbii yaaddan wantoota deebisaa barbaaddan dhageeffataa jirtan rabbi qur'aana saniin isinitti dubbataara natti haasa'uu barbaaddaniimi anis akka isinitti haasa'u naaf eeyyamaa jedhe akka isin jala awwaadhu feetaniimi isin hoo maaf yoo xiqqaate awwaatuudhaaf carraaqii hin goone jedhe kana jechuun qur'aanaa fi dhaamsi isa keessa jiru haasawa gabrichaa fi gooftaa jidduutti godhamuudha du'aa'iin haasawa nuti rabbitti godhaa jirruudha qur'aanni ammoo haasawa rabbi nutti dubbataa jirruudha haalaan bareeda walitti haasa'uun haala kanaan guutuu ta'a haasofni kallattii tokko qofaan ta'uu hin danda'u kallattii lachuunuu ta'uu qaba nuti rabbi jalaa awwaatuu qabna san booda rabbillee nu jalaa awwaata walli yu'minuu bii natti amanuu itti haafufan la'allahum yarshiduun yoo san karaa qajeelaa irra ta'an jireenya keenya haala qajeelchuu dandeenyu irratti wanti haalaan nu barbaachisu wantoota kanneen akka ta'an baranneerra jireenya keenya akkamitti qajeelchuu dandeenya jireenya keessan akkamitti qajeelchuu dandeettu
deebisaan dhugaan rabbi wajjin walitti haasa'uudha. Ani isa wajjin haasawa, annis na wajjin haasawa. An du'aa'ii kiyyaan isatti haasaya, kadhaa kiyya du'aa'ii kiyya badii dalage himatuudhaan maal akka barbaadu isatti himuun, badiiwwan dalage amanuudhaan maal akka argachuu barbaadu, an akkamitti gaarii akka ta'u, wayita rabbii wal argu hagam abdii akka qabu isatti himuun, rabbi dallansiisuu dhabuun, badiiwwan dalageef dhiifama naaf godha abdii jedhu qabaachuudhaan wantoota kanneen hundaan isatti haasawa. Wayita inni natti haasawu ammoo isa dhageeffadha. Rabbi wayita isinitti haasawu waan dalaguu qabdan isinitti himaa hin jiru. Wayita isinitti haasawu abdii isinii kennaa jira. Akka galatoonfattan isin taasisaara. Akka of beektan isin godhaara. Namoota naannoo keessan jiran akka beektanii fi akkamitti akka isaan kunuunsuu akka qabdan isin beeksisaara. Dhugaa jirtuuf akka ija keessan bantan isin godhaara. Haasofni isa waliin taasiftan karaa qajeelaarra isin kaaya. Namoonni wahii ni jiru. Yoo rakkoo wahii muudatte isaan dubbisuu qabdan. Aayaan kun wanti nu barsiisu guyyaan 30 kun guyyaa rabbitti itti haasawan akka ta'eedha. Yoo ka hojjetuu dandeettanii kun haasawa rabbi wajji qabaachuu qabnuudha. Gariin keessan yeroo kanatti halkan hojiirra buluu dandeettu. Sababa kanaaf salaata taraawihaatiif dhufuu hin dandeettan ta'a. Gariin keessan jiruun isinitti ulfaatee gara masjidaa dhufuun isin rakkisee jira ta'a. Tarii da'waa fi barumsa gara garaa dhageeffatuun isinitti ulfaatuu mala. Gariin keessan qormaata qabaatuu dandeettu. Gariin keessan barumsa dabalataa barataa jirtan ta'a. Tarii ramadaana haalaan biizii isin godhe qabaachuu maltu. Yeroon ramadaanaa yeroo salphaa miti. Garii keessaniif haalaan ulfaataa ta'uu mala. Namoonni ibaadaa dabalataaf yeroo dhabdan jiraachuu maltu. Namoonni akkanaa kunniin bu'uura ji'a kanaa hubannaan ramadaanni keessan haalaan bareedaa ta'a. Ramadaanni waa'ee soomanuu qofaa miti. Ramadaanni yeroo hidhannoo rabbi wajjin qabnu jabeeffannuu fi yeroo isatti haalaan haasofnuudha. Haala ajajamnee fi qajeelfamni kanaan yeroo of jabeessinuudha. Rabbi warra isa wajjin qajeela haasawanii fi warra rabbiin quraana isaatiin onnee keenyatti dubbatu nu haa taasisu. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إفان قلقلويني كدك نمويو إلهي النوفبسي كهندا دنديو أكد الرجبدي لغاني فبيو نور الهدى نفي ربي النفاكيو ما شاء الله أستاذ نؤمان علي كان ربنا ملي بكم سران بكم سسيها دبلو بكم أجرتو تسيها تيسو وبليوان قبي تنقم فن روموتين هو يكتنيس كلا تقدار قدلا اتيان سونغم برنوتا كده قلقلو تركان فن أستاذ حسين سرابورنا وجين ترتي غاري غاري إنما وان انتاني يالا إذا مخلوقات خالقه لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. لقيفتوتا في أردفتوتا راديو نور الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتان الدم جهيسو خبرونسكين أربع ما يتعلق بالنقشبندية ورتوكو جرا كما كان نقشبندية جدا نقشبندية جتشون كون فرقة صوفية بكمتو فرقة كناتي يرب درنا أكيدا إساني نما وان كان أوفو كوان كان أمبيكم كان الرا أصفنا جتشو نقشبندية جتشون نقشبندية ديكو مكان كونين الفاتحة. نقشبندية هي طائفة من طوائف الصوفية أكنا فرقة صوفيات يسينقر صوفيات تركتي نقشبندية نقشبنديان كن نميسين التركي فهمت محمد بهاء الدين شاه نقشبندي نمي كده محمد بهاء الدين شاه نقشبندي نمي كده نتي تركي فهمتي نبي كون غافين ندوه برا لبي تربافي سقلتمي توك
كهجرة رسول عليه الصلاة والسلام أكنا فرقان تنساتر كيفمتي محمد بهاء الدين شاه نقشبندي نميجدان نقشبندين تون وننا مجكنا نقشبند أنيفدان نقشبند ونسان جد أنيف أكسان إمتانيت نميجي كن ذكري الدميسة الدمنا ذكري إرّا مقار ربي كن أكواني قلبي إسا إرّتي برفمي إرّتي ملتو قداميتي جيجو نقش منقوش جيجو وانتو كرت خط ملتان بريسوتو نقشدن أكسان جدانيت أذكار الدميسا أذكار قدسو الرّا أذكاري كون أكوان قبّا قلبي إسا رب برفمي قبّا قلبي إسا رمت أنفميتي تنافو نقشبند جداني وانا كسي إمتني إسانتو وانا كنا إمتا يوبا كيفان إسان إمتن كلالو ما إسان أكامي قلبي نم كنا أرغني بيكني أك مقار ربي قلبي إسا كان الرب الرفمي مقار ربي قلبي إسا كان الرب متنفمي مي أكامي بيكو دندا وان قلبي ربي ملي واني تقلين بيكو قلبي إنكيس مي أكامي بيكن تنافو إمان نون كون إمان نو كجيباتي إسان أكاسدني فرقان تونسين بكتون سين ترجمتو تركيا بلاد الشام عراق بكتنت ادو ارجمتي جدان جچو فرقان تونسين اكيدا ادو قبد وان دغومسيتو كايردمتو ادو غرتي قبدي سنرا شوفا دبچون دندينو امو غرتي وان غري الرا اسفنا جچو فرقان تونسي وان جتو كران إساني كون حقيدة إساني كوني قال أبي بكر الديبتي جدًا أبي بكر الصديق صحابي بكمس رضي الله عنه وأرضاه رب سرها جالتوت كران كين كوني قال أبي بكر الديبها جدًا دبي أتشد ديبسني وان جدًا دبي أبي بكر الرهقا محمد بهاء الدين شاه نمكريف جنسون حق دبين ديمتي إسجيتوتي زبان الدو وللرألا كان الدبرسا دبين أبي بكر الرهقنا ميجيكانات أكاسي دفتي جدان يجيجو إدو كان النمي سالمة جعفر الصديق جعفر الصادق كرئيسات أبي بكر الرا كرا يروان إدو إساني متني أبي بكر الرا كهي كران كن أكاسي ديمي نمتريف دبا بهاء الدين كجدان استقبي جداني وانا كنا دبتان والنسان دبتان كوني إمانو علمي الرؤون دي تقلهن قبني آساس مان توكا علمي كوان نسان دبتان كان نسان فمير كنيسو سندي ساني ديمي أبي بكر يقالوا رضي الله عن أبي بكر وانكن توك وانبي كمهن جرتو أما اللي نمي إسان فكيف جيش كان غير إسات إركسان إدو نمشرين فدوب النسوني في إدو أبي بكريتي يروان إساني ما تنكون يروان كتاب كيستو هم بيكمين ماني فنانا كسانو بيتان دين إسلاما كيسا تاريخ جرا نمي حديث أديس كواتو كدوبت كعالمتي ككتاب توك ألا فين بيكما علماء ولك أباهم بريس قافل ندلت ويان ندو بيين ندلت أكل نجرات أكاتا نقرتيت وبرت إيسا وبرت قوتم بريسانيد نمي ساني ما تنكنتو كلين والركسي كتاب الميك يسد بتميمت والركسي كتاب تاريخك يسد بتميمت ورهم بيكمني حتى كنامتي شيخي ساني قرتين أخشبان كريف جن سنو هم بيكمو أكنا إنو متاني ساتو قرتي ولا لما كتابة تاريخ إسلاما كعلماء الإسلام ولك أبي أعلام ورقور داجرة كتاب الدوجرة كيف علماء دبته ور حديث وديس دبته كصحابة دبته تابعوت دبته علماء أدى دبته تاريخ ثاني ولين دلوت ثاني ولين كان دبته جرا مي سان كتاب سن كيسا شيخ إيشي ثاني نقشبند محمد بهاء الدين نقشبند كجرانكم مي سينا نساء ميت كتابة تاريخ كيستي هندوبة مني جيتشو
تنافوا النسان دبتن سن إمنو كنا ما طبيعة قرت صوفيات صوفيان شفتي ومكنا سنجدن يوان تو كدن نو رسول جالنا إذا الرسول جالتني نو أمال لك إذا أنت الرسول الدبتي سنك إذا أنت سنقر براد دبتي أكنا ما جدني لكن وان إمتن كم مجد الآبا سندان سبتشيسا مركنيسا حقاقا يوتي جدين وتقول للرجتشون دندل ما صوفية فيت برديمي كنامتي ور صوفية كيسا ور الكنقوية دان سيبوس رسول جالنا جدني أركدها دبت هذا سبوسا حقيقة تطلعت نصارى فكاتا نصارى كنيسة كيسا سربيتو كاكنا كان فكاتني ميغا فدي وان فكيف وجدتن كان إيسا في الدني جدي غافت إيسا وان جدا ونكم كونوا رسول الدبيها صحابة الدبيها سنجدا بالله عليكم صحابا قيم توك والقيت دان سبوس تجرتي صحابا قيم توك والقهني رسول ولينا عليه الصلاة والسلام أركد أهني مسجد كيستي دان سبوسني تبتني جراني مستحيل هذا هو الرسول على ما الرمل عليه الصلاة والسلام وان صحابك كبجم الرحم مل كوان دكم تقول دبجو رسيتو هم مل إسانا موان جدان كن كرا رسولتي سنجدا ورقرت نخشبان دكون اللي وان جدان سندك النبي بكر الدي بها لكن موان نكون إمنو كجباتي ججو حقيقتي وان إسان بافة ملي وانكو وان أغار فقوتنا أما اللي سايو أتلالتو اصطلاحات كبن سير قرتي في كيوة سير في تومة سير كان كبنيدا سيري ساني كون سير أدى دلقان قوتهم مكا قبت إسان برات تجين قوتهم مكا قبت وانا كان وجتا يوتا مولالتو مكان كون حتى مكا عربيتي متي يوتلالتو مكا عجميتي أفان عربي انتهين كلمة كانت كاري دلقة مكان سي أكن جدا طيب دلقة مكان سي أكن وقت جدا أكن جتشون سن عربي متي أفان عجميتي لا أفان تركي فا يوكان أفان قرتقوس برفا تركي جتشون أفان عجميتي لا مئي سفدا صحابا كلمة بيكم مو جتش كان صحابة دبت مو أبي بكر دبت مو أبي بكر عربي قف بيكنا مئي سفدني أفان عجميتي ولم مكاني أوفن كأفان عربي تنتهين سوالي نمو كرا أبي بكر تفركساني سنديك النبي بكر دي بهاجر أني وانا كسي إمة تنافو جتشي إساني حقيدا إساني حقيدا أبي بكر إرى فقو حقيدا صحابة إرى فقو ولا علاقة لها بالصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان أكنا صحابة ورمى اللي صحابة أرقني رسولة أمنا كتابعوتا كامل اللي تنبودا حق يقيامتي والنسان آسان كوني ورسون الرقل كله ورسون اللين إسان الرقل كله إمن نغافن نمي إمتو كرغان تقول برين جره ججو إسان أما اللي وانجدا شيخي ساني بهاء الدين كون روحي ورسين درا دبرني كشيكوتي ساني ججو شيكوتي ساني روحي ورسين در دبران كشيكوتي ساني كان وليك أبامي أكاسي تسان سن الربال لما في إيجي سني درتا هما موتما إسان سن الرفولتا جدا سبحان الله فكيف شيكي كن هنجر بهاء الدين كن شيكوتي ساني كاسين در دهاني دبران روحي ساني تي وليك أباما روحي تنرفتي شيكي اللين رفي بهاء الدين أكاسي تي ولا أمة فبال لما إسان الرفولتا كرا إساني تيني ولا أمة أرقتي كرا روحي شيكوتي ساني كاسين در دبراني سبحان الله مي أكمي وني أكنا ملان تنامتي سوان جدا شيكوتما نسانيتو كوان كان أوفان قوتونو وان أوفان كن بالام كنا روحي ورسين در دبري الرفضتني وري شيكوتي ساني كاسين در دبران روحي نساني والقهني أكسب بالام أهور جدانيني بالام اتكنني ولا أمة اتكنني أكسي كراسونين غافان القد كنا أرقتا yoo akkana ruuxi garte sheekota wali qabame akkasi ballam kanaan isaa muuda inni kara suniin muuda argata kara suniin muudama kara suniin ballam kan argata jedhan jechuudha akkana gaafan ulamaan isaanii sheekoti isaanii ruuxi sheekoti isaanii kaasiin dur dabarteeti wal gahanii wali qabamanii ballam irra fudhachuun suni xariiqa uweesiyya jedhan uweesiyya maqaanu ebeluun kun uweesiyya qaba akan jechuun isaaf ruuxi wali qabamanii ruuxi sun irra baallan fudhatee jechu uweesiyya gartee itti raafatan
kun gartee waan isaan oofanii jechuudha wanni kun ammoo khuraafaat kijibaan waan namaan gowwoomsan waan namaan nyaatan malee haqiiqatti wanni kun waan ragaan tokkollee bir hin jirre inni ruuxii walii qabamu ruuxiin achirra baallamaa isaaf kennanii sultaan guddaa kanaan yookaan mootummaa guddaa kanaan ismuudu wanni kun waan haqirraa fagaatee jechuudha. Ammallee isaan adkaar keessatti dhikrii keessatti haqiida qaban. Dhikriin gartee isaan godhan dhikrii kitaab keessatti hin dhufin ka sunna nabiyyii keessatti alayhi salaatu wassalaam hin dhufiniin ofirra kaasan. Ofumirra kaasanii adkaar kan walit dhaabanii walitti oofanii adkaar jedhanii akkasitti halkanii guyyaa kanum oofan. Mee adkaarii kun kitaab keessatti mee sunna keessatti eessa dhufe? Sunna keessa hin jiru, kitaab keessa hin jiru. Nu akka isa nu beektan wanni nu hojjan, wanni nu dubban cufummaanu kitaaba sunna keessa jirti. Waan kitaaba sunna keessa hin jiru ofirra kaasee namni tokkollee dalagee jennaan bid'a jedhamti. Ibaadan tokko ta'atiin dalagdu. Jechi tokko ibaada keessa akka atiin dubbattu guutuun kitaaba sunna walitti dhaansaa qabaachuu qabaan. Maan jennaan nu war kitaabati, war kitaaban bulu, war sunnaan bulu, wanni sunna keessa jiru, wanni kitaab keessa jiru, ka akkasitti ummati salafaa fahamee qabatee wanni kun akkanaa jedhanii nu ibsan diinan keenya suni. Wanni ammoo sun faallisu ka sun keessa hin jiru abba irra deeffama bid'aa jechuudha. Yoo ati ilaaltu adkaar qaban. Mee adkaar kan eessa fuutanii adkaarii kun eessa dhufee jedhi gaafa daliilii tokko hin jiru. Quraan keessa jira hin jiru. Sunna keessa jira hin jiru. Eessa fidarree ufun bira kaasanii hawa isaanii fedhii isaanii kan qabatanii waan ajaa'iba waan nama ajaa'iba waan adda addaa ka akkana kan fidanii jechuudha. Ammallee isaa wanni isaan dhugoomsan. Adkaar kan an yakuuna khafiyyan biduun isticmaali lisaani maa taqmiidi alcaynayni وبجلوس معين مع حبس النفس وتخيل أن القلب له لسان يذكر الله أكن جدًا لا لسان أذكار وقت قدن الربان قدن أذكار الربان قدن إساوان إسان تهن الربين سوچهود وقت أذكار كان قدن إجلهن دنون فتن تيسم بكما تقتاهن لبو إسان اللي قرتهن دن إساوان جدني قلبين الرب قبا جدن وأنا مجايب قلبي الرب قبا الرب قلبي سنيت غافنا ذكري كان قد كيستي الرب قبا ملتا كان هنسوچو سنو جدني أكسنا مفمرة تاهي تيسم بكم تتاني أكسي سوچو هاني أذكارا الرب ننقدن ما ننقدن قلبي الرب قبا أكرما قلب مان أتم سوچو سمالي الرب هنسوچو هودا yoo ati gaafattu qalbiitu keessatti arrabi isaatiin dhikrii godhuu jira. Qalbiitu keessatti dhikrii kan deddeebisaas hin jedhan. Adkaar kana arrab qalbii suni deddeebisa malee arrabi gubbaa kun hin dubbatu. Wanni isaan jedhan kun shari'a irraa fagoo. Kitaaba faallessiti. Sunna rasuula alayhi salaatu wassalaam faallessiti. Dhikrii wanni nami godhuun arrabaan. Namichi tokko rasuulata alayhi salaatu wassalaam dhufee. وأن جدي يا رسول الله شريان إسلامة قد كثرت علي نرت الدمات ميوان توكو كان الرتوري كابت ديمون كان الرتورو وانا كان ناف إمناف أوديس نمشيتوك رسولا عليه الصلاة والسلام كان جدي جنان رسولي وان جدين لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كان جدين الربك ذكر ربي تنجيلته الرنديمين الربك ذكري قرت ربي تنجيرته الرندمنيد الربك ذكري قرت ربي هدد بسها دبتو الرب ذكري قرت الرب أنت أتملك قلبي متي أكنا ذكري والنقود أنين أذكار والنقود أنين يؤكنا الرب رسول عليه الصلاة والسلام ستة ديسي أكنا تنافو الربك ذكري قرت ربي تنجيرته الرندمنيد رواه الترمذي والنسان أسانسون أفن الرب ذكري هنقولوا قلب مانقونا قلبي نو الرب قبا كيسان جدا أكنا قرت دينا والأباد إمام النووي رحمة الله عليه وانجل اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت ومستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد بها حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إن كان صحيح السمع لا عارض له انتهى الأذكار
صفحة قرآني ديبتي لا شودن ديتا إمام النووي رحمة الله عليه كنجد واني أذكارا كلامي صلاة كي سجدوا كامل لقرتي وان صلاة تهين اللي كي سجدان تواجباته تسنته واني تقول نسير لك همو حقنا ميتشي دبتت حقنا ميتشي دبت لبو سلقيسي ستي واني تقول واني سنير رقرتي سيف لك هما هنجيرو دبت لبو تلقيسي سغلي الفوت مالي يوكنا نخشبندي واني سان دبت الرئاسيتي دوغونغورتها جيتشو أكيدا نساني إدو إن شاء الله يا ربي جتكم تكون فرأتشا ديمنا برمسي كين كاردا أكم فكاتا جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين صفة ذات عيسى الله ما كان ربي دانسا الله كانت الذنوب الله قرآن فديسا الله ربي رب ماسا الله إساتون فيمي الله قرآن فديسا الله إفتنو دامي الله إفتنو دامي الله 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 مولاه الله 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 مولاه ما شاء الله شيخ كينيا كبجما فجالة ما شيخ حسين صورة بورنا ربي نسين الرها جالته بكم سرهم بكم سيسيني هذا بلوسين إنجن سجنتار أفكو بيفنيس أسمرتي قولبنا hanga sagantaa birootii walitti dachaanutti nagee rabbii keessan uf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh نور الهدى صورة قلبي مسلمة